akkami hordoftoota miidiyaa Caffee Akaadaamii kun barnoota barattoota intaransii fatana deemaniif kutaa 12ffaa fatanamaniif yookaan kutaa 12ffaa yookaan hojjetamuudhaaf deemu miidiyaa Caffee Akaadaamii irraa qacarratti gadi fageenyaan waan intaransii irratti isin fayyadu main pointii silaa waan hubatamuu qabu akka biraan dabarre qacarratti afaan keessanii waan isin hubachiifnuuf maaliif jennaan namni tokko afaan keetiin barnoota afaan Ingiliffaa kana afaan keetiin qacarratti yeroo ni hubattu konseptii isaa kan walii gala yeroo ni fi fatanaa feete yookaan qormaata feeterra yookaan qormaata biyyaalessaa guddaa kutaa 12ffaa yeroo dheetu ammarraa eegaltee yoo sirriitti dubbistee afaan keetiin yoo sirrii hubatte kan sirri sii galu waan ta'eef itti dhiyaadhaa namoonni YouTube keenya miidiyaa Caffee Akaadaamiitiif haarii taatan sabiskiraayib godhaa. Yeroo inni sabiskiraayib godhan mallattoo bilbilaa san gadi qaasaadhaa achi booda oolirra keessanii jechuudha. Unit waan akkuma jalqaba himuudhaaf yaalee turretti histirii barnoota kutaa 12ffaa afaan Oromootiin barattoota qormaata biyyaalessaa 2018 fatanaa fudhachuudhaaf deemaniif kan hojjetamaa jiru ammarraa eegalee jechuudha. Qacarratti afaan keenyaan isin hubachiifna waan ta'eef qacarratti boqonnaa tokkorraa sirriitti nu hordofaa. Obsaan bakkuma teessanii afaan kataa jirtanitti jechuudha. Maal jedhanii unit waan development of capitalism and nationalism from 1850 to 1940 jedha. Development of capitalism sirni kaapitaalizimii dagaaguu fi sabboonummaa naashinaalizimii jechuun sabboonummaan bara 1815 hanga 1914 jidduu sabboonummaan baraan qaana jidduutii fi sirni kaapitaalizimii sirna dinagdee gabaa bilisaa sirni kaapitaalizimii ammaan Itoophiyaan hordofaa jirtu kun akkamii guddatee waan jiru boqonnaa kana keessa waliin laallaa jechuudha. Kanaafuu maqaa introductioniin akkuma itti bira kutaa kallattumaan karaa tooppikii kan deemnee jirti. Tooppikii kan jala gurguddaan maaltu jira? Leessanii kan jala jechuudha. Tokko wanni nuti ilaallu chaaptar 1 keessatti jechuudha. Industrial Revolution warraaqsa indaastirii. Warraaqsa indaastirii kan Ingilaand keessatti eegalesan achi keessa yaada ijoo isaan ilaalla. Lammaffaan naashinaalizim sabboonummaa unification of Italy tokkummaa Itaalii Xaaliyaan ammaatuun akkamitti taatee akkamitti tokkoomtee unification of Germaniin akkamitti tokkoomtee Germanii irraatuun akkamitti jiraattee bira development of capitalism ammallee sirna dagaaginsa yookaan guddina sirna kaapitaalizimii sirna dinagdee gabaa bilisaa dinagdee mootummaan harka keessee hin naqanne sirna kaapitaalizimii jedhama. Kanaafuu inni kun akkamitti dhufeeti Itoophiyaan ammaan tana sirna kamii fayyadamaa jirti Itoophiyaan sirna kaapitaalizimiiti. Akkamitti sirni kun dhufe tokko akkasii walii boqonnaa kana keessa ni jira. Ameerikaan sibiil waar lola waliinii jedhama. Sibiil waar jechuun lola alagaan alaa osoo hin ta'in lola Ameerikaanonni ifamaa waliinii wal lolan jechuudha. Isaanis waliin laalla. Eastern Occupation ammallee gaafii karaa warra baasan biyyoota mootummaa Osmaan jala ture waan ijoo qormaata biyyaalessaa irra dhufu boqonnaa kana keessatti waa'ee isaan hanqa kanaa ni laallaa jechuudha. Kan biraa keyword concept. Maqaa konseptii ijoo boqonnaa tokko keessatti yookaan laallu keessaa kan biraa kaapitaalizimii sirna kaapitaalizimii maali? Ati sirriitti sirna kaapitaalizimii konseptii isaa yoo hubatte dilas dubbisuus hin feesu jechuudha. Sirna kaapitaalizimii jechuun maal jechuudha? Sirna dinagdee gabaa bilisaa jechuudha. Sigaltee sirna dinagdee gabaa bilisaa kan mootummaan harka keessee hin naqanne jedhama. Bira impeeriyaalizimiin gaa kun dinagdeedhaami impeeriyaalizimiin ammoo sirna gita bittaati. Impeeriyaalizimii jedhama. Markantaalizimiinis sirna dinagdee mootummaan harka keessee dinagdee keessa mootummaan harkaa naqatu akkatti waan meeshaan gurguramtu akkatti meeshaan raabsamtu mootummaan haa hoogganuu sirni jiru sirna markantaalizimiiti. Leezer ferree industrial revolution social darwinism eastern occupation Balkan wars waan hanqamma jenna kana jallotti konseptii isaa waan hanqaa hubatte jechuun bakka istirii kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaatiif qophooyte jechuudha. Kanaafuu
tokkoffaa akkuma gaarii of jalqaba irratti himaa turre tokkoffaa irraa kana. Development of capitalism sirna kaapitaalizimii dagaaguu guddina sirna kaapitaalizimii har'aatuun sirni dinagdee gabaa bilisaa har'aatuun akkamiin dhuftee waan jedhamu jechuudha. Kaan egaa kanaafuu kallattumaan karaa kanaa deemna jechuudha. Haa kun akkana jalaa asirraa gaamma sirrittiin hordofuun isa jiraata jechuudha. Yoo sirrittiin maradhaa barbaadde as you learn it jedha ingiriitiin akkuma gaa kutaa kurnaffaa keessa barattee jirtutti jedha. Kaapitaalizim sirni dinagdee kaapitaalizimii sirni dinagdee gabaa bilisaa sirni dinagdee afaan biraatiin yoo isin himammas mootummaan hin hoogganne akkaataa itti oomishni tokko akkaataa itti oomishamu akkaataa itti raabsamu akkaataa itti maamila biraan itti ga'amu sirni mootummaan hin hoogganne kun inni kun kan maqaan isaa kaapitaalizimii jennee itti baafne kun giroo ni guddatee jaabar giroon gatee pasti giroowiti ni guddatee jaa in the bomb of decaying feudalism erga sirni kaapitaalizimii badee dhabame sirni feudalizimii erga dhabame booda sirni kaapitaalizimii dhufe sirni feudalizimii erga dikkeeyite booda dikkeey jechuun maal wanta akka saamsamtee awwaalamtee caccabtee badu erga sirni feudalizimii sirni abbaa lafaa kan maqaan isaa feudalizimii jenneen san erga sirni san badee booda guddattee ijama agartee haana jechuudha. Itoophiyaa keessaas erga sirni feudalizimii badee booda kaapitaalizimiin dhufte. Kanaafuu jammas it has become ammas ittiin eenyu baana sirni kaapitaalizimii kun has become ni ta'e dominant economic system sirna diinagdee waa hunda doominee godhate waa hunda kan biyyi hundi hordoftu isa western world addunyaa tana keessaa warreen keessaa fi warreen karaa dhiyaa jiran warreen akka Ameerikaa fa'aa hedduun sirni diinagdee isaanii kan doominee godhee jiru kan isaan irra caalatti itti fayyadaman sirna kaapitaalizimiiti. Yoo meeshaa itti fayyadamuu eegalan since erga break up of feudalism erga sirni feudalizimii caccabe booda sirni kaapitaalizimii biyyoota warra dhiyaa hedduu keessatti hojiirra ooluu eegalee jedhama. Mani histiriyaans irra hedduun namoota histirii barreessanii jira. Histiriyaan jechuun namoota histirii barreessan jechuudha. Agrii waliif galan jira hedduun warra histirii barreessanii hayyoonni histiriidha. Fully fledged capitalism emerged in northern western Europe jaakunla. Maarra walii galan jira fully fledged capitalism kaapitaalizimiin sirriitti lafa qabachuun siidha. Sirni dinagdee gabaa bilisaa yookaan kan maqaan isaa kaapitaalizimii jennee amnu kun lafa qabachuun isaadhaa jira. Emerged ni argame jira. In northern western Europe kaaba dhiyaa Awurooppaa keessatti sirni kaapitaalizimii guddaan kun argame. Weestarnitti illee haa argamu. Jalqaba weestarnitti illee haa argamu. Hedduu biyyi weestarnii illee haa sirriitti sirna kanaan doominee taatu garuu qajeellotti lafa qabachuun isaadhaa isa keessa jira. Noorzi weestarnii Yuurooppii keessatti argame. Awurooppaa tana keessaa biyyoota karaa kaaba dhihaa jiran keessaafuu ispeeshaal jechuun keessaafuu Ingiriit Biriteen guddittii keessattii fi Neezerlaandii keessatti sirni kaapitaalizimii qajeellotti lafa qabatee akka argame barreessitoonni histiriidhaa irra walii galanii jira. From the 16 to 17 century jira. Jaarraa 16 irraa hanga jaarraa 17ffaatti jira. When mercantilism yeroonii fi sirni mercantilismiidhaa was established sirni mercantilismii yeroonii fi hundaa'u jira. Mercantilismii yeroo maal kate sirrii wallaalaa leela bu'aa. Yeroo kanaafuu asirraa hundi hubattan sirni mercantilismii kun hundaa'u kaapitaalizimiin biyyoota kaaba dhihaa Awurooppaa keessaafuu Biriteenii fi Neezerlaandii keessatti qajeelloota akka argamtee turte hayyoonni irra walii galanii
yeroo tami yeroo sirni markantaalizimiidhaa hundaa'u. Markantaalizimii maal akka taate ni ilaalla jechuudha. Markantaalizimii amma sirni markantaalizimii kunillee gaasa wannuma sirna diinagdeeti kunis akkuma kaapitaalizimii kanatti kunis sirna diinagdeeti. Akkaataa sirna diinagdee jechuun beektan gaa akkaataa namni tokko waan takka oomishee maamila biraa itti gahuu danda'u jechuudha. Kanaafuu markantaalizimii jechuun taakuma is defined sirni markantaalizimii kun is defined ni ibsamaa jira. As distribution of goods laa akka meeshaa raabsuudha. Namni tokko meeshaa raabsuu sa'aati meeshaan sanuu arbiraa'utu meeshaan sanuu ta dhufte as certain price gatii beekamaa irratti meeshaan san dhuftee meeshaa sana guuraabsitu and sold ni gurgurtamaa meeshaa san at higher price gatii olaanaa gurgurtaa. Namni tokko meeshaa takka ka'eeti warshaarraa raabsa seeltee warshaarraa fuudhee yookaan warshaarraa bitee deemeeni gatii beekamaa wayiitti achi booda bakka biraa geessee gurgura. Seeltee maal jennaan wanta markantaalizimii jennaan akkas akka masirratti jala deemtan yaada isaa waliigalaa irratti banaan ta'uu guufin. Maaliif akkasitti gurgurama jira? In order to generate profit bu'aa argachuudhaaf bu'aa burqisiifachuudhaaf bu'aa argachuudhaaf akkasiin meeshaan san gurguramuu sanii markantaalizimii jennaan. Jettee namni tokko gatii beekamaa irratti meeshaa bitee meeshaa san ol kaasee yeroo inni fi gurguru bu'aa argachuudhaaf jettee maal jennaan waan san markantaalizimii jennaan neela bu'aa gana kasaa waliigalaa hin geenye. Seetiksi foostadhi ammas naamusni yookaan guddinni markantaalizimii kun jaa by the Protestant Reformation of 16th century helped to consolidate capitalism in the Western world jedha. Amma kana itiksiin jenna kun asirratti itiksi fostered naamusni kan fostered by Protestant Reformation kan warri haaromsa Protestaantii gaggeesse yookaan kan haaromsi Protestaantiidhaa guddise. Naamusni warri Protestaantiidhaa yookaan haaromsi warri Protestaantii isaan guddisan sun of 16th century irraa hojjeffaa keessa haaromsi warri Protestaantii godhe irraa hojjeffaa keessa help ni gargaara jira. To consolidate capitalism sirni capitalismii akka cimu godhe consolidate jechuun cimuu jechuudha. Sirni capitalismiidha is the western world biyyoota dhiyaa keessatti addunyaa kana keessaa biyyoota karaa dhiyaa jiran achi keessatti sirni capitalismii akka cimuuf wanni biraa tangee taphate wanni haaromsa Protestaantiidha. Haaromsi Protestaantiin gaggeesse sirni capitalismii akka cimu goote. Moreover ammas dabalataan capitalism enjoyed amma sirni dabalataan jira sirni capitalismii kun enjoyed itti gammada jira. Maal gammada? The benefit of rise bu'aa jira bu'aatu gammada jira. The rise of strong nation state in Europe biyyoonni ciccimoon jira rise jechuun ka'uu jechuudha. Biyyoonni ciccimoon birmadummaa argatanii Yurooppaa keessaan ka'uun sirna capitalismii bu'aa akka inni argatu isa goote. Kunis ammas waa'ee sirna capitalismii dagaaguu irratti kunis ammoo yaada biraati qabadhaa kanaas yookiin sirna capitalismii akka dagaaguuf wanni gahee taphate biyyoonni Awurooppaa keessaa abbaa irree jalaa ba'anii bilisa ta'uun biyyoonni Awurooppaa kana wal ilaala Baalkaan isteetii fa'aa keessaa ni jiranii Usmaan fa'aa jalaa mootota Awurooppaa kana keessa mootota hedduu jira. Osoo kapitaalizimiin hin dhufin dura sirna fiwudaalizimii yookaan sirni abbaa lafaa kun akka fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa turee kun Awurooppaa keessa hedduu jira. Kanaafuu biyyoonni Awurooppaa hedduun san sirna abbaa irree kan dur
kaapitaalizimiin hin dhufin dura isaanirra ture san jalaa erga bahanii kaapitaalizimii fayyadaman. Kanaafuu biyyoonni Awurooppaan hedduun bilisummaa argachuun sirna kaapitaalizimii ofirraa faccisanii bilisummaa argachuun kaapitaalizimiin akka guddattu yookaan akka sirni kaapitaalizimii bu'aa argatu isii godhee jennaan. Kana kanaafuu these nation state biyyoonni kun laal biyyoonni sirna abbaa irree ofirraa fonqolchanii Awurooppaa keessatti succeeded milkaa'an in supporting deeggaruu keessatti development of capitalism gartee sirna diinagdee gabaa bilisaa deeggaruu keessatti guddisuu keessatti ni milkaa'anii siruu akkamitti regulation seeraa fi heera akkaataa kaapitaalizimitti akkaataa kaapitaalizimiin itti feetuun deemuudhaan akkasiin milkaa'uun jira. Uniforming monetary system ammas sirna maallaqa isaanii tokko godhachuu illee biyyoonni Yurooppaa keessatti abbaa irree ofirraa faccisan kun gaafa sirni kaapitaalizimii isaanii dhufu akkamiin milkaa'an maallaqa isaanii fa'aa tokko godhachuu akka fakkeenyaaf kaamaan tana yuuroo fa'aa godhachuu kun bira ammas public investmentii hawaasaa irra bobba'uu ittisi kanneen akkanaa kun hundinuu eventually adeemsumaan jechuudha made possible shift jijjiirraa silaa danda'amtu isaanii fidee illee from public jennu qabeenya waliinii nama qaburraa to private initiatives karaa qabeenya dhuunfaa karaa namuu fi qabeenya yoo ifumaa dalagachuu karaa private initiative jechuun qabeenya qabaattee ifumaa hojjettee bu'aan si argamu ifumaa yoo sii gale private initiative jennaan. Publiciin ammoo qabeenya waliinii honkiyya honkamaa irreeti jechuun public keessa hin jiru. Osoo kaapitaalizimiin hin dhufin dura jechuudha. Kanaafuu sirni kaapitaalizimii kun waan kana hunda fidee jechuudha. Akka kana fidee biyyoonni kunis sirna fiwudaalizimii kan paabilikii kan qabeenya nama hundaa bakkuma takka dalaguu waa hunda wajjuma oomishuu honkeetii kan hin jirre kanarraa karaa qabeenya dhuunfaa ammaan tana mootummaan namni hundi wajjin haa dalagu wanni jedhamu ni jirti kanaafuu karaa sirna ammaa kana sirna ammaa kana jechuun Itoophiyaan nama jirtu kun private initiative jennaan. Dur garuu gaafa dargii fa'aa paabilikii jira. Gaafa kaapitaalizimiin dhufin dura jechuudha. Kanaafuu sirni kun akka biyyoonni Awurooppaa keessa bilisummaa argatan akka isaan paabilikirraa qabeenya waliinirraa karaa private initiative yookaan karaa qabeenya dhuunfaa nama horachuu danda'utti akka isaan dhufan godhee akka isaan karaa kan jijjiiraman godhee jennaan jechuudha. Achi booda subsequently egaa karaa kana jijjiiraman booda sirni kaapitaalizimii kun gradually adeemsumaan jammas become dominant economic system throughout the world agartee gaafa biyyootuma hanga agartee Awurooppaatii osuma deemuu Itoophiyaan dhufne kanaafuu adeemsumaan jira kaapitaalizimii jechuun gradually jechuun fi eventually takkuma gradually jechuun adeemsaan jechuudha adeemsaan become ni taate jibu sirni kaapitaalizimii kun sirni namni dhuunfaa kophumatti dukkaana banatee warshaas qabaatee horiis qabaatee makiinaas kophaa qabaachuu danda'u kun become ni ta'e egaa doominee godhe jira addunyaa kana guutuu isumaatu harka qabaa doomina jechuun economic system sirna diinagdee addunyaan kun guutuun itti fayyadamaa jirtu throughout the world addunyaan kun guutuun ammaan tana amma addunyaan irra hedduun jira maaliif fayyadamu jirti kaapitaalizimiidha jechuudha. Kanaafuu sirni kaapitaalizimii akka kanatti addunyaa guutuu wal ga'ee erga addunyaa ga'ee booda Itoophiyaa dhufe jechuudha. Itoophiyaa gaafa inni dhufu waan addunyaa wal ga'ee Itoophiyaa dhufa malee beekadda quba qabaadda lawanni laaftuu Itoophiyaan dhuftu. In the 18th century amma gaas waa'ee kaapitaalizimii inni jechuudha akkanatti kaapitaalizimiin guddattee jedhameeti ilaalama jechuudha. In the 18th century jaarraa 18ffaa keessa jira. Jaarraa 18ffaa keessa amma gaa
yaadrimeen markantaalizimii waa'ee diinagdee addunyaa irra kaa'e. Markantaalizimii jechuun ilaalcha diinagdee warri markantaalizimii jedhamu kaa'e. Ilaalcha diinagdeetiin inni akka kaapitaalizimii jechuudha. Galtee hareef kasachoo deeyine sani. Warri markantaalizimii maal jedha? Diinagdeen yookaan oomishni tokko akkuma addunyaattu akka itti oomishamuu fi namni tokko akkamitti akka oomishu, akkamitti akka raabsu, akkamitti akka maamila isaatiif oomisha tokko gurguru mootummaan harka keessaa qabaachuu qabaa jedhee warri hafarsu warra markantaalizimiidha. Markantaalizimiin egaa akkas jennee booda declined ni barbadaa jira. Inni markantaalizimii kun when a group of economist theorists yeroo gareen gareen hayyoota waa'ee diinagdee beekanii gareen hayyoota waa'ee diinagdee hojjetanii lead by Adam Smith gareen sanuu tan Adam Smithin hoogganamtu yeroo fi gareen san challenged dura dhaabbatte jira. Markantaalisti doktoreen warreen yaada markantaalizimii hordofan kana ilaalcha kana dura yeroo fi gareen tun dhaabbattu markantaalizimiin kun ni barbadaawee jira. Ni barbadaa'ee. Ammoo warra kamtu dhaabbate hayyuu beekamaa ikoonomiksii hayyuu beekamaa diinagdee Adam Smith nama jedhamu. Garee isaan hoogganamtuutu ilaalcha warra markantaalizimii warra diinagdee mootummaan haa hoogganuu jedhu kana dura dhaabbate. Adam Smith hayyuu beekamaa diinagdee maal jenni? Inni firii maarketii jenni Adam Smith. Adam Smith mataan isaa maali? Kaapitaalizimiidha. Kanaafuu inni kaapitaalizimii hayyamaa miti markantaalizimii dhaamsuu fedha. Mootummaan akkamii hoogganaa jedhan warra markantaalizimiitiin. Kanaafuu dura dhaabbate jechuudha ilaalcha kana. Dooktaree jechuun ilaalcha jechuudha. Ilaalcha warra markantaalistii kana jechuudha. Baay'isawwan markantaalistiin namoota sirna markantaalizimii hordofan jechuudha. Kana dura dhaabbatee inni Adam Smith kun garee isaa fudhateeti ilaalcha warra markantaalizimii kana dura dhaabbate. Isaan warri markantaalizimii kun believed ni amanan isaati. State could only increase its wealth. Biyyoonni tokko isaan akkatti amanan state could be only biyyi takka dabaluu dandeessi qofaa jedhan. Dabaluu dandeessi qofaa its wealth qabeenya isiidha as expensive qaaleessuudhaan another state biyyoota qabeenya biraatti qabeenya isii qaaleessuudhaanii oomisha isiidhaa yookaan qabeenya isiidhaa dabaluu dandeessi. While yeroo the amount of world wealth remain constant. Biyyi biraa akkuma jirtu qabeenya isiidhaa akkuma jirtu taatee biyyi biraa qabeenya isiidhaa yeroonii fi qaaleessitu ilaalcha kanatti amananii warri kam warri markantaalizimii jechuudha. Asirratti ilaalcha kanaafuu jala sababa isaan akkana jedheef jala sababa warri markantaalizimii akkana jedheef as a result of decline in mercantilism ilaalchi warri markantaalizimii kun sababa waan kanaatiif erga kun barbadaa'ee ilaalchi warri markantaalizimii kun gama hawaasni dhimma fudhachiisu. Diinagdeen akkaataa namni tokko meeshaa takka oomishatti raabsu akkaataa namni tokko maamila isaatti simatu mootummaa yoo hoogganamte dilas waa fudhatama qabdu. Kanaafuu sababaa kanaaf markantaalizimii maal taate inni decline taate. Kanaafuu ilaalchi markantaalizimii decline ta'e sababaa kanaaf. Industrial revolution markantaalizimii namni irra hedduun markantaalizimiidha. Bakka fudhatama dhabe yaadni markantaalizimiidha. Kanaafuu industrial capitalism warraaqsii indastiriidha yookaan warraaqsii hojiidha namuu kophatti dalagachuudha. Industrial capitalism jechuun warraaqsa diinagdee gabayaa bilisaa tun amma hangaree ichaa ture sun amma bakka markantaalizimii baddee miti. Kapitaalizimiin arraayis ni kaate jira arroos
kaate in the middle of 18th century. Jaarraa kudha saddeettaffaa walakkeessa jaarraa kudha saddeettaffaa industrial revolutionin warraaqsa dinagdee gabaa bilisaa ni ka'e. Maal kun maaliif ka'e? Duyuutu jira sababa vast accumulation of capital sababa qabeenya hedduu kuufataniif jala. Vast jechuun bal'aa accumulation jechuun qabeenya walirra kuufachuu jechuudha. Sababa qabeenya walirra kuufames qabeenya waan hedduu jiruuf. Capital jechuun qabeenya kan waliigalaa gurra kuusan maallaqa guddaa haa ta'u jechuudha. During the phase of merchant of capitalism gaafa sirna kapitaalizimii keessatti daldalan san warri dinagdee bilisaa hordofu gaafa daldalan san qabeenya isaanii hedduu kuufatanii enda achi booda egaa namni tokko qabeenya daldalee qabeenya hedduu erga kuufatee booda maal godha? Investment in machinery hojii takkaan eegaluu keessatti yerooniif investi godhan yeroo kana mul'ata. Sirni kapitaalizimii yeroo kana ol ka'ee je walakkeessa jaarraa kudha saddeettaffaadha. Yeroo tana markantaalizimiin kufee sababa ilaalcha hin taaneef ilaalcha hin taane waan fideef markantaalizimiin kufee kapitaalizimiin waa dinagdeen gabaa bilisaadha. Qabeenya hedduu walirra kuufattee daldaltoonnis kophaa isaanii dhuunfa daldalanii achi booda investimentii irra bobba'anii jechuudha. Gaafa sirna dinagdee markantaalizimii keessa qabeenya kuufachuu wanti jedhamu jirtu. Qabeenya maaliif hin kuufan? Qabeenya nama wajjin dalagda. Qabeenya kana hundaati eessa kuufatta? Akkomodeeshiin hin jiru. Qabeenya kuufachuun erga hin jirre investimentiin illee hin jiru jechuudha. Kana kanaafuu ammas industrial capitalism warraaqsi dinagdee gabaa bilisaa market ni godhe jedha. Ni godhe. Maal godhe? Development of manufacturing factor system sirni dinagdee warshaadhaan waa oomishuu. Manufacturing jechuun waa oomishuu jechuudha. Factory system warshaadhaan waa oomishuu. Jette kana fidee kana dagaagsee booda egaa warshaan oomishte booda lead to global domination of capitalist mode of production. Ammallee erga kana warshaa waa oomishuun kun lead to ni geessa jedha. Global domination addunyaan guutuun akka dominate taatu godhe capitalist mode of production. Eertee akkaataa waa itti oomishan akkaataa itti dinagdee keessatti namni tokko waa itti oomishu ilaalchi kun addunyaa guutuu wal gahee. Kanaafuu akkana dagaagee jechuudha. Sirni dinagdee kapitaalizimiidhaan akka namni tokko qabeenya warra kuufatee erga warra kuufatee booda warshaa tokko banatee warshaan san addunyaa guutuu wal gahee namni hundinuu isumarraa laallatee akkaataa itti waa oomishu addunyaan guutuun sirna kanatti deebite jechuudha. Kanaafuu global domination addunyaa guutuu to'ate jee maaltu to'ate? Capitalist mode of production akkaataa warri sirna kapitaalizimii keessa jiraatan oomisha isaanii itti oomishan addunyaa guutuu wal gahee fudhatama argatee akkana guddatee jedhama. Kana capitalist has the following main character of features. Kun gabaabsinee akkaataa itti isin qabuu danda'u waan akka kanaatu deemna. Amala kapitaalizimiidha. Amala gurguddaa amala gadi ilaaluu deemna. Main character jechuun amala gurguddaa jechuudha. Tokkoffaa maali? Capitalism is an economic system. Capitalism is an economic system. Sirna dinagdeeti jedha. Characterized amalisiidha. Private ownership. Qabeenya namuu qabeenya dhuunfaa qaba jedha. Private jechuun dhuunfaa ownership qabeenyummaa namni hundinuu qabeenya dhuunfaa qaba. Of the means of production akkaataa itti oomisha tokko itti gaggeessu akkaataa itti waa oomishu qabeenyi tokko namuu dhuunfaa qabaata. Ispeeshaalii keessaafuu industirii seektar keessaafuu warraaqsi indaastirii warraaqsi akka fakkeenyaaf warshaa fa'aa seektarri hojii namuu dhuunfaa qaba. Dhuunfaa heddummeessaa amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaa namni hedduun warshaan qabu dhuunfaa irratti kana jechuudha. Kanaafuu sirna qabeenya namni dhuunfaa waa qabaatu jedhamee beekama. Seektarri isaadha. Ikonomii ammas diinagdeen jira. Is run by individual nama dhuunfaatiin adeemsifamti.
or corporation yookaan walitti qindaa'uudhaan gareedhaan inni fedhii walitti qindaa'eeti wajjin dalagata. Awwan isaan sanuu qabeenya ni qaban jalaa awwa jechuun qabeenya qabaachuu. Inni operate company kaampaanii san ni gaggeessan. Kaampaanii san ni gaggeessan. Inni egaa gaggeessan booda ammas make decision murtee ni godhan. Also use of resource. Ertee qabeenyi kaampaanii san akkamitti akka fayyadamuu qabu. Resoursiin san akkamitti akka fayyadamamu kan murteessu mootummaa miti abboottuma qabeenyaa yookaan nama dhuunfaa waan san qabu malee mootummaan hin murteessu. Sirna dinagdee kaapitaalizimii keessatti akka mootummaan as keessatti qabu jechuudha. Kooppareeshinii eeggannu fi indiviijuwaaliin kooppareeshiniin namni dhuunfaa tokko faayidaa keenyaaf kophatti warshaa tokko banachuu akka kooppareeshiniin nama lamaa fi lamaa oliin waliin taatee yeroonii fi warshaa tokko banattu yookaan waan silaa biizinasa naaf argamsiisaa kaayattu taate nama shanii oliin yeroonii fi banattuu wajjin taatee kooppareeshinii jennaan. Kanaafuu wanni qabeenyi kun hundinuu mootummaan hin gaggeessu. Nama dhuunfaatu gaggeessaa jechuudha. Qabila kaapitaalist soosaayitii jedha. Hawaasni sirna kaapitaalizimii keessatti kaapitaalistiin fi kaapitaalizimiin garagara. Kaapitaalizimiin sirna diinagdee gabaa bilisaa yoo ta'u, kaapitaalistiin ammoo namicha sirna diinagdee kaapitaalizimii hordofu sani. Maqaa namaati kun. Kun ammoo sirna. Kun ammoo maqaa hawaasa saniiti. Capitalist society hawaasni sirna diinagdee kaapitaalizimii keessatti was characterized amalli isaanii maali? Split adda adda amalli isaanii garagaraa jechuudha. Between two antagonistic bakka lamatti gargar bahee laalamaa garee walii faallaa laalama jedhamti. Antagonistic jechuun waan wanta qata walii faallaa jechuudha. Sirni diinagdee kaapitaalizimii keessatti hawaasni bakka walii faallaa lamatti addaan bahamee ilaalama. Antagonistic classes kutaa lama walii faallaa addaan bahamee ilaalama hawaasni. Maali kutaa lama sana capitalist class owner capitalist classiin abbootii warshaa qaban abbootii qabeenyaa jechuudha. Abbootii warra qabeenya qaban jechuudha. Capitalist classiin isaan sanuu abbootiin qabeenya sanuu haa hundi ni qaban jedha. Means of production qabeenya ni qabanii qabeenya hunda immoo qaban. Propertiin qabeenya plantis waan silaa oomishan san equipment meeshaa kana hunda abbootiin san warra qabu capitalist class jenna. Fakkeenyaaf warshaa simmintoo tokko yeroo inni fudhatte warshaan simmintoo kuni sirna kaapitaalizimii keessatti namichi warshaa simmintoo kana qabu maal jennaan capitalist class jennaan. House owner jennaan abbaa qabeenya warshaa simmintoo kanaa. Akka warshaan kun property qabeenyi warshaa kanaa hundinuu kan eenyuti? Kan abbaa warshaa kanaati. Plantis mukaa fi harree sibiila garaagaraa meeshaa ammas equipment meeshaan warshaa kanaa hundinuu eenyuti? Abbaa qabeenyaa namicha kanaati. Kanaafuu sirna kana keessatti abbaan qabeenyaa warshaa tokko abbootiin qabeenyaa warshaadhaa maal jedhamti? Capitalist class jedhamti. Kana jechuudha. Qabeenyi kun hundinuu eenyuti? Kanuma isaaniiti. Meeshaan warshaa sanii hundinuu kutaa tokko haasofne yookaan sirna dinagdee gabaa bilisaa keessatti hawaasni bakka lama qoodamaa san keessaa tokko capitalist classii kutaa abbootii qabeenyaa warra abbootii qabeenyaa kan jedhamu kan qabeenya hunda qaban tokko haasofne. Kan biraa kan lammaffaan immoo working class kutaa hojjettoota which isaan sun hojjettoonni kun sold ni gurguran jedha. Zeerii labor humna isaanii ni gurguranii amma kan hojjettoonni humna isaanii eenyu gurguran? To capitalist class warra abbootii qabeenyaa kutaa abbootii qabeenyaa tanaaf gurguran. Akkuma jalqaba himuu yaallagaa kapitaalistiin abbootii qabeenyaa jechuudha. Abbootii qabeenyaa sirna kaapitaalizimii keessatti abbootiin qabeenyaa abbaan qabeenyaa maal jedhamee yaamama? Kapitaalistii jedhamee yaamama.
Kanaafuu sirna kana keessatti hojjettoonni humna isaanii ni gurguranii eenyuuf? Kaapitaalist kilaas abbaa qabeenyaatiif gurguraa. Akkam gurgura? In exchange dalageefiiti in exchange wal jijjiirrata for wages. Bakka oguu humnaan dalageef weejii fudhata. Mindaa jedhama agartee mindaan hojjettoota. Kanaafuu bakka lamaan tana qoodamaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma laalme namni tokko Itoophiyaa keessatti yoo fudhatte bakka feete yoo dheete dura waan namaa daleeyda waan abbaa qabeenyaa daleeyda. Waan abbaa qabeenyaa daleeydaati. Akkamitti daleeyda? Humna ta'een daleeyda. Yoo humna waan sana itti daleeydu hin qabne abbaan qabeenyaa sana sitti hin dhiisu isaa dalaguu. Kanaafuu isaa daleeydeeti weejii fudhatta yookaan mindaa fudhatta. Mindaa guyyaadhaa yookaan mindaa baatee hundaa. Galtee kana jechuudha. Kanaafuu sirna kaapitaalizimii keessatti hawaasni bakka lama qoodama. Kaapitaalist kilaasii fi woorkiin kilaas. Kaapitaalist kilaasiin abbootii qabeenyaa yeroo taatu woorkiin kilaasiin ammoo hojjettoota abbootii qabeenyaa tanaaf dalagan humna isaaniitiin dalaganii weejii fudhatan yookaan mindaa fudhatan jennaanii jechuudha. Kan sadaffaa unlike the previous system jedha. Akka sirna dabreetii wajjin waliin fakkaatu jedha. Waliin fakkaatu kapitaalizim sirni dinagdee kapitaalizimii kun used ni fayyadamama jedha. Accumulate capital qabeenya walirra kuufachuu qabeenya heddumeeffachuu maaliif akkas qabeenya walirra heddumeeffata? To enlarge productive capacity dandeettii waa oomishuu keetii guddifachuu. Namni tokko warshaa tokkoon dhaaba yoo jee dura birrii bakka biraa dalagatee walirra heddumeeffatee birrii sanii ka'ee akkasitti warshaa banaa mire kana jechuudha. Kanaafuu maaliif qabeenya walirra heddumeeffataa guyyaan to enlarge guddisuudhaaf jedha. Productive capacity dandeettii waa dalaguusaa guddisuudhaaf rather than to invest in economically unproductive jedha. Rather than invest godhuurra akkamitti in economically dinagdeedhaan unproductive dinagdeedhaan gabbu'aa ta'uurra productivein fi unproductive waliif haallaan. Unproductivein osoo homaa hin qabne jechuudha. Osoo homaa hin qabne investiin godha jechuurra dura qabeenya walirra kuufattee cimuu qabdaa. Enterprise xiqqoo dhaabuudhaaf. Galtee kanaafuu dura maal qabda? Qabeenya guddifachuu qabda. Dandeettii waa oomishuu keetii akka sii guddatuuf. Kanuma jettee investimentii tan waamuu harkaa hin qabne waan bu'aa siin finne irra bobba'uurra. Akkamiin qabeenya kuufatta? Akkamiin qabeenya kuufatta? Sajaas piraamidii akka gartee piraamidii misirsan akkana ol dhaabdee qaboon uumame fakkeenya bareedaadhaan. Inni kaatadriyaals akka gartee foogii ol dheertu jaarmaa gurguddaa foogii ol dheertu akkasii qabeenya walirra kuufatteeti achi booda deemtee waan feetu hin daleeydaa. Namni maallaqa dura walirra kuufate yookaan namni maallaqa hedduu qabu waan fedhe godhan jenne maallaqa qabaannaa waan fedhe godhuu dandeessa jechuudha. Maallaqa harka kuufachuu qabda. Kan biraa kun sirna dinagdee kaapitaalizimiiti. Kanaafuu kaapitaalizimiin akka warra biraati wajjin akka warra maarkantaalizimii fa'aa akkasanii wajjin waliin fakkaatu jechuudha. Afuraffaan zammootiif kaka'umsi jedha. All kaampaanii. Kaampaanii hundaa isa keessatti kaapitaalizim siistem sirna dinagdee kaapitaalizimii keessatti sirna abbootii qabeenyaa keessatti abbootiin qabeenyaa kaka'umsi isaanii maali? To make godhuu fi oomishuu fi jechuudha. To make tun. Erga oomishtii booda sell goods meeshaa ta'e ni gurgurta. And service tajaajila keessan maal gurgurta jedha? Only for profits bu'aa bichaaf gurgurtaa. Agartee akka sirna biraatti namni tokko yeroo inni oomishu hawaasa isaatiif jeetii ni gurgura. Hawaasa isaa eeguu jee garuu isaan kun bu'aa bichaadhaaf fakkaata. Seeltee Bilgeet waa oomishee yeroo inni waan fedhaa ta'u yeroo inni Itoophiyaadhaaf yookaan Itoophiyaadhaaf yeroo inni meeshaa gurguru bu'aa isaa bichaa yoo keessa jiraatte malee
waan takka hin godhu jechuudha. Akka sirna kaapitaalizimiitti. Kanaafuu kaka'umsi sirna kaapitaalizimii keessatti bu'aaf yoo ta'e malee hin jiru meeshaa fedhe irratti jechuudha. Kana kabiraa shanaffaan amalisaa kaapitaalizim soosaayitii jedha. Hawaasni sirna kaapitaalizimii keessatti billiif ni amana. Markets should be left alone to operate without government intervention jedha. Akkasitti amanan markets jedha magaalaan jedha should be left dhiifama qabdi jallaan magaalaan dhiifama qabdi alone kopha dhiifama qabdi to operate without government intervention mootummaan keessa seenuu hin qabu gabaa keessa. Galtee kanaafuu yaadni kun maal jedhama? Laissez faire jedhama. Yaadni kun akka sirna kaapitaalistiitti mootummaan gabaa keessa seenuu hin qabu. Gabaan ifamaa deemuu qabdi. Akkaataan itti oomishan akkaataan itti gurguran mootummaan hoogganuu hin qabu. Kanaafuu sirni maal jedhama? Laissez faire jennaan. Kanaafuu jechuun kun waan hafuun dandeenye qajeellotti sirriitti jabeessa. Maal jechuudha irraan deebi'a. Sirna kaapitaalistii keessatti hawaasni maal jedhee amana? Abbootiin qabeenyaa maal jennee amanan? Sirni magaalaa akkaataa itti tokko waa oomisha sana itti raabsu hawaasa biraan ittiin gahu should be left dhiifama qabdi jedhan. Maaliif dhiifama qabdi? Alloon kopha dhiifama qabdi. Operate gaggeessuudhaaf kopha dhiifama qabdi. Without government intervention mootummaan keessa seenuu hin qabu. Akkaataa namni tokko itti oomishu magaalaa keessaa mootummaan maal godhaa? This idea yaadni kana jiru kun is known as maal jedhamee beekama? Known as ni jedhamee beekama. Laissez faire jedhamee beekama. True capitalist jechuun abbootiin qabeenyaa dhugaadhaa kan kaapitaalizimii hordofan jechuudha. Abbootiin qabeenyaa dhugaa kan kaapitaalizimii hordofan billiif ni amanan. That free market daldalli bilisaa gabayaan bilisaa will always create right amount of supply. Gisee hunda ni uumti jennee amanan. Right amount of supply dhiyeessii dhugaa hawaasaan maltu dhiyeessii dhugaa dhiyeessitii tajaajiba osoo hin taane. Meet qunnamuudhaaf deeman fedhii silaa jirtu san waan hawaasni dhugaan barbaadu san guutuudhaaf sochootii jedhaniiti amanan isaan. Abbootiin qabeenyaa sirna kaapitaalizimii dhugaa hordofan san. Ammas maal jedhan? All price gatiin hundinuu jedhan will adjust accordingly. Akkaatuma wanni gatiin meeshaa gatiin dhiyeessiitii fi fedhii sun hundinuu akkaatuma magaalaatiin deemtii. Akkaatuma hawaasni itti bituu fedhuun deemtii jechuudha. Akkas jedhanii amanan. Sigaltee kana the ideology of classical capitalism amma ideology jechuun wanni maataqa yaadni ideology godhanne yaada nama dhuunfaa jechuudha. Yaada nama dhuunfaa kan saayinsiin hin mirkaneessin maal jennaan akkaataa namni tokko itti waa fudhate akkaataa namni tokko gosa laa barbaaduun karaa kana naaf fakkaattii ishee fudhate ideology jennaan. Ideology of classical capitalism sirni diinagdee kapitaalizimii kun sirni diinagdee gabaa bilisaatuun wal articulated ni adeemsifame yookaan ni dubbatame. Adam Smith dubbatame hayyuu diinagdee beekamaadha kan qollaa. Baraan kanaan kanatti Adam Smith ideoloojii kapitaalizimii sana sirna diinagdee gabaa bilisaa sana ni dubbate. Isa keessatti in his book titled kitaaba isaa kan maxxansa keessatti waa'ee sirna diinagdee kapitaalizimii kana ni dubbate jedha. Kitaabni sun maal jedha? An inquiry into the nature and the cause of the wealth of the nation jedha. Kitaabni sun maqaa isaa akkas jedhama. Kun maqaa kitaabaati. Kanaafuu he was Scottish economist. Inni kun hayyuu diinagdee biyya Scotland. Hayyuu diinagdee biyya Scotland ammallee moral philosopher barsiisaa falaasamaati. Inni considered inni kun ni yaadama. To be one of the four fathers of capitalism. Abbaa kapitaalizimii jedhamee yaadama.
Eenyu Adam Smith kun. Smith recommended amma Adam Smith sun gaa randiin gaa abbaan nama yaamti. Smith jedha. Smith jechuun recommended yaada dhiyeesse jedha. Yaada dhiyeesse. Akkam jedhe dhiyeesse. Living economic decision murteen diinagdeedhaa haa dhiifamtu jedha. Murteen diinagdee haa dhiifamtu. Eenyuuf haa dhiifamtu? To free play of self-regulating. To free play. Bilisaan akka gaggeeffamtu bilisaan akka gaggeeffamtuuf haa dhiifamtu. Mootummaan haa dhiisu. Mootummaan bilisaan akka gaggeeffamtuuf haa dhiisu. Self-regulating market force. Self-regulating jechuun ifumaa of hoogganuu jechuudha. Market gabayaan haa force. Humni sirna gabayaadhaa ifumaa of hoogganuu. Sirni humna gabayaa if hoogganuu cimaa jechuudha. Ifi of adeemsisuu. Namni tokko gabayaa keessatti yeroo inni waa bitatu dhiyeessii fi fedhiin gabayaa keessatti akkaataa magaalaan feeteen ta'uu qabu malee namni tokko yeroo inni waa dhiyeessu akkaataa magaalaan feetetti. Si'altee akkaataa magaalaan isaa hayyamtetti yoo magaalaan rakkate rakkishee yoo magaalaan qaalooyte akkana deemuu qaba malee mootummaan hoogganuu qabu jechuudhaan gabayaan ifi of hoogganuu qabdi. Fakkeenyaaf magaalaa keessatti meeshaa takka magaalaa keessa geessitee magaalaa yoo sirra kashite magaalaatu sirra kasheemi magaalaan amma ifi hin hoogganne kanaatu self-regulating market force jedhama. Humna magaalaa tan ifi of hooggantu tan firii taate tan mootummaan hin ajajne kanaaf akka dhiifamtu yaada dhiyeessa iyyuun kun. Smith waan biraa maal jedhe supporting ni deeggare idea laissez faire yaada laissez faire kana gartee laissez faire kana economics gartee reemta laissez faire maal jenne laissez faire mootummaan diinagdee keessa seenuu qabu yaada jawsanis inni maa godha qajeeloo deeggara gartee yaada kanaas ni deeggara. Yaadni kun dubbii benefiti bu'aa qabaa jalaa yaadni kun. Yaadni kam yaadni laissez faire economics. Dinagdee keessatti mootummaan gabayaa keessa seenuu qabu yaadni kun jedha. Wuzaatu good benefit inni kun ni fayyadaa jedha. Bu'aa qabaa. It's practically warreen yaada kana fudhatanii hojiitti hiikaniif ni fayyadaa. While also promoting society greater welfare. Hawaasni tokko yeroo inni fi sirri guddatu yaada kana akka fudhatu fedhaa jechuudha Adam Smith gabaabumatti. On the other hand, those of industrial capitalism sirni dinagdee kaapitaalizimii kun jedha. Guddinni sirna dinagdee kaapitaalizimii jaarraa 19 keessa sirni dinagdee kaapitaalizimii sirni dinagdee gabaa bilisaa kun itti ni uume baasti new class kutaa haaree bal'aa uume jedha. Kutaa haaree bal'aa uume akkam industrial workers hojjettoota dalagaa hojjettoota warra hojjettoota haaree uume hojjettoonni sanu generally miserable condition kan akka malee miidhaman jedha. Kan akka malee miidhaman kana wanni maxxangaa industrial workerii keessatti uume. Isaan kana inspired ni kakaasee revolutionary philosophy of Karl Marxism. Ilaalchi warraaqsi Karl Marxism namni jedhamu kun hoogganu. Karl Marxismiitu warraaqsaan hooggana. Warraaqsi kun akka hooggane. Sirni kaapitaalizimii guddachuun jaarraa 19 keessa guddatee haalli hamaa hojjettoota irra dhufee akka yaadni Karl Marxism kun akka dhufu godhee akkamitti akkas godhe yeroo hin jennu jalqaba irratti industrial revolutioniin warraaqsi dinagdee gabaa bilisaa jaarraa 19 keessa hedduu guddate. Guddachuun isaa kuni kilaasii takka haaree uume. Kilaasii hojjettoota warri dalagu kuni nuti akkamitti gisee hunda abbaan qabeenyaa
qabeenya dila kana qabaatee nuti warshaa isaa keessa dalagnee haalan taaneen rakkoodhaan saaxilamnee akkamitti jiraannaa jettee hojjettootuma akkanatti sirna kaapitaalizimiitiin rakkoo keessa jiru rakkoo gurguddaa keessa jiru sirni tokko kan kaarlii maarkizim nama jedhamu kan hoogganamu dhufe jettee amma gaa ilaalchi kun dhufuun hojjettoota akka isaan warraaqsa godhan godhe akka isaan warraaqsa eegalan isaan godhe ilaalchi kaarlii maarkizim kun fide jechuudha. Namni tokko sirna kaapitaalizimii keessatti abbaa qabeenyaatiif ni dalaga. Abbaa qabeenyaatiif yeroo inni hojjetu abbaa qabeenyaa kun zaa hanga fedhe dalagsiisa. Hanga fedhe dalagsiisa warshaa keessa. Yoo fedhe waan inni dalaga irraa mu'ee xari'a. Hojjettootuma akkanatti sirna kanaan dararamu jiru sirni biraa tokko dhufe. Sirni kun sirna kaarlii maarkizim jedhama. Kanaafuu sirni kun dhufe gaamma hojjettoonni gaamma firraa amma kaa'oo kaanii firraa faccisan kaa'oo firraa maal gaggeessan warraaqsa gaggeessan warraaqsa falaasama kaarlii maarkizim kanaaf gaggeessan kan argachuufi warraaqsa gaggeessan nutullee nuti dhaabbachuu qofaa abbootii qabeenyaa hundinuu qaban abbootii qabeenyaa ta'uu qabu warri jiru warra kaarlii maarkizim kana jechuudha. Kanaafuu ilaalchi kun haala hamaa waan uumeef hojjettoonni akka warraaqsa kaarlii maarkizim akka isaan deeggaran akka isaan kakaasan godhe jechuudha. Jettee kana amma gaa isaanuma akkana dararamu jiru ilaalcha kun dhufeennee mire kanaafuu akka isaan ilaalcha kana deeggaran kan godhe abbootii qabeenyaa jechuudha. Akka isaan ilaalcha kaarlii maarkizim warraaqsa kaarlii maarkizim hordofan warra kaarlii maarkizim hordofu deeggaran ka godhe ilaalcha kana jechuudha. Kanaafuu as maarkizim akkuma gaa namichi kaarlii maarkizim kun sajjeessi akkuma inni yaada dhiyeessetti akkamii yaada dhiyeesse. Hojjettoonni sirna kaapitaalizimii kana keessatti miidhamanii kanaafuu mirgi hojjettootaa haa jiraatu akkam namni abbaa qabeenyaatiif dalagaa yaada kana dhiyeesse. Yaada kana dhiyeessuun kanaafuu sirna kana hordofinaa warraaqsa jedhamuutu beekee jechuudha. Warraaqsa kana hoogganu warraaqsa kaapitaalizimii hin hordofinaa sooshaalizimii hordofaa filosoofii warraaqsa akkana jedhamu kan gaggeessaa jiru yeroo sanatti namicha kaarlii maarkizim jedhamu warraaqsa kana gaggeessa. Inni kaapitaalizimii dhoomsuu fedha akkam jedhan inni sooshaalistii siistem jedha. Aboo jedhan dhaggeeffadhaa jedhan inni sooshaalistii siistem sirna diinagdee sooshaalizimii keessatti sirna diinagdee qabeenya namni hundinuu qabeenya waliin qabu keessatti jechuudha. Sooshaalistii keessatti where bakka bar there was no private ownership qabeenyi nama dhuunfaa hundi jedhamu hin jirtu and all means of production wanni hundinuu oomishni hundinuu jedha were collective kan waliiniitii jala collective jechuun kan waliinii jechuudha. Or yookiin state owned yookaan mootummaa hoogganaa state owned mootummaa hoogganaa ammas central planning ammallee mootummaatu karoora irra baasaa determined mootummaa karoora irra baasee murteessaa maalitti how much should be produced akkamiin namni warshaan tokko akkamitti akka oomishuu qabu mootummaa murteessaa. Warshummaan kun kanama hundaati akkamitti oomishni tokko akkamitti akka oomishamuu qabu hangam takka akka oomishamuu qabu kan murteessu mootummaadha. And ammas how all resources were allocated qabeenyi hundinuu akkamitti akka baafamu akkamitti akka qoqqoodamu akkamitti producediin akkamitti akka oomishamu how all resources were allocated resoursiin qabeenyi qabnu kun hundinuu akkamitti akka raabsamu jechuudha. Kan waa hunda godhu mootummaadha. Isin akkamitti akkuma qabeenyaatti dalagaa ooltanii kanaafuu sirna kana hordofaa jeeniiti
warraaqsa kana yeroo kanatti gaggeessaa kan jiru namicha Kaarl Maarksim jedhamu kana jechuudha. Therefore, kanaafuu antithesis of capitalism faallaan sirna kaapitaalizimiidha is Marxian economics. Namicha hayyuu dinagdee Marxian jedhamu kanaati. Faallaan kaapitaalizimiidha jechuudha. Maqaan isaa named after Karl Marx. Erga namicha Karl Marxim jedhamu homboodatti bee. Ilaalcha kana kan gaggeessaa ture namicha Karl Marxim jedhamu kana. Erguma inni ilaalcha kana gaggeessee sirna kana maqaa isaatiin itti moggaasan. Maqaan isaa Karl Marxim jedhama. Ilaalchi immoo sirni kun immoo Marxizimii jedhama jechuudha. Maqaan kun maqaan Marxizimii kun erga namichi kun ilaalcha kana yeroo jalqabaatiif eegalee booda maqaan kun itti ba'e jechuudha. He believed that Marxizimiin kun Karl Marxim kun ni amana jedha. Kaapitaalizim bara kaapitaalizimiin tun jala sirni dinagdee gabaa bilisaa jaanii maqaa deemaniin tun biiriingi bar ni fiddii bar. About class segregation tun bar takka qoddaa fiddee jala. Qoddaa fiddee segregationiin tokko qabeenya qaba tokko immoo qabeenya hin qabu. Kanaafuu tun tapara takka qoddaa fiddee jala. Between capitalist class jidduu abbootii qabeenyaatii fi and the working class jidduu hojjettootaatti qoddaa fiddee bar jedhan. Tun bartan nam tokko qabeenya kan ta'e kaan miskiina goote kaan nama dalagisiisu goote kaan nama dalagu goote. Kanaafuu sirni kun sirna bara addaan nama qoqqoote sirni kun hafuu qaba jedha inni. According to Marxism amma akkaataa ilaalcha Marxizimiitti exploitation of surplus saamichi humnaa olii jechuudha. Exploitation saamichi of surplus kan humnaa olii value of labor humna namaa saamuun akkamatti humna amma humna namaa saamuun wanni jee maal beektaa? Humna namaa saamuu asirra wanni jee fi abbaan qabeenyaa sirna kaapitaalizimii keessatti kan nama dalagsiisu humnaan. Kun humna namaa saamuudha. Humna nama saamanii kana nama dalagsiisuun kun major drawback of capitalism. Kun duwwaa taafummaa kaapitaalizimii agarsiisa. Humna namaa akka malee fayyadamuun kun duwwaa taafummaa sirna kaapitaalizimii agarsiisa. Kanuma waan gartanii sirni kaapitaalizimii kun isinirraa haafuuf jedhan akka ilaalcha namicha kanaatti jechuudha. He says that inni maal ni jedhe working people amma warri dalagu jedha. Akka sirna kaapitaalizimiitti warri dalagu hojjettoonni jedha. Process ni qabaatan jedha. Isaa property qabeenya dhuunfaa qabaatanii process jechuun qabeenyummaa jechuudha. Isaa property qabeenya dhuunfaa jechuudha. Capital in the form of their labor. Akkaataa humna isaaniitiin qabeenya qabaatanii namni tokko yoo humna akkaataa humna qabaachuu danda'anii qabeenya qaban malee namni hundinuu qabeenya hin qabu. Kanaafuu baaseeliin qabeenyaan akkamii qabaata? Namni tokko akkamii qabaata? Baaseeliin gurguruudhaan jala zeerii labor humna isaanii gurguruuni. Asir parsan nama biraatiif humna isaa gurgureeti humna isaa hurkee if kenneeti akkasi qabeenya qabaata. Ammas workers hojjettoonni enter into wage labor contract mala hojjettoonni jedha enter ni seenan jedha into wage karaa dalaganii mindaa fudhachuutti ni seenanii wage mindaa fudhachuu dalagdee mindaa fudhachuu jechuudha. Dalaganii mindaa fudhachuutti hojjettoonni ni seenanii akkamitti labor contract kontraata fudhachuu anu humnaaniin si dalagaa ati immoo maallaqa naa kan ta'a maal jedhama labor contract jedhama. Anu humnaaniin warshaa keessa si dalagaa ati immoo abbaan qabeenya maal si kanna weeji si kan maal dalagaaf humna teetiin dalagaaf. Kontiraaktiin nama tokko baasii fuudhee humna isaatiin yeroo itti deebistee bakka baasa waa kannituuf labor contract jennaan. Weejiin maallaqa ati nama isaa kannitu. Kanaafuu hojjettoonni kun akkana dalagaa kontiraatan. Kanaafuu isa worker
warra jira hojjettoonni ofiis bu'aan isaanii from zero laboruun ola hojjettoonni humnuma isaanii irraa jiraatanii may use subsequent fayyadamuu danda'an jedha. Subsequent earning waan argatan jedha. Aansee waan argatan. Earning jechuun waan guyyuu argatu jechuudha. To buy necessity. Waan silaa bu'uura jireenyaatiif itti fayyadaman tarii argachuu danda'anii jira. Gartee mee maalima namni tokko hojjetaa sirna kaapitaalizimii keessatti hojjetaa warshaa tokko keessa ta'ee wanni inni argatu tuni waan silaa necessity jechuun jechuun uffataa fi nyaataa fi mana jechuudha. Waan akka kana tarii wanni inni dalagisan bituu fi maltii bituu fi dhabuu dandeessi. Galtee namaaf hogguu dalagdee hojjettoonni sirna kaapitaalizimii keessatti wanni inni hojjetu tarii nyaataa isaa bituu maltii malee irgixii isaa bituu hin dandeessu. Kanaaf ijoollee warti akkasii jechuudha. Kanaafuu isa employer jedha. Mindeeffamaan however haa ta'u malee also earns profit from the worker labor. Haa ta'u malee bakka earns ni argata. Profit bu'aan argata jedha. Akkamitti argata hojjetan from work labor. Humna isaatiin dalaguun bu'aa argata. Kanaaf maal jedha Marx also must argued falma kana capitalist economy sirni dinagdee kaapitaalizimii jedhanii deemaniin tun akkanatti hojjetaa miitituun would weaken in a systematic price kan siistama sirna jiru laaffistee jeequmsa uumtee kanaafuu dhugabdii kaapitaalizimiitu jeequmsa fidee jedha inni. This crisis jeequmsi kaapitaalizimii fidde kun jedha. Because social disturbance jeequmsa hawaasaa fiduu malaa. Wealth qabeenyi would become more qabeenyi ni heddummata. Namni tokko qabeenya ni heddummeeffata. More concentrated in the hand of even. Ammallee qabeenyi kun bakki inni hedduu jiru jechuudha. More concentrated jechuun bakki qabeenyi kun hedduun jiru into hand of even more privileged class. Warra gurguddaa harka jira. Qabeenyi kun garee gurguddoo harka jira. Privileged class jechuun abbootii qabeenyaa jechuudha. Qabeenyi harka garee abbootii qabeenyaa jira. Qabeenyi hedduun isaa. Marx ammas kanaaf qabeenyi abbootii qabeenyaa harka jira. Miskinni miidhamanii. Ni jedha. Marx also predicted ni tilmaama jedha inni kun. Maal tilmaama? Amma kan inni maal tilmaama? Uninvitable. Raafiinsi hin jiru jedha. Overthrow. Darbuun waan hin oolamne maal? Sirna kaapitaalizimii kana darbuun waan hin oolamne in proletarian lead class war. Sirna kunuu kan waraana nama geessu waraana namni kilaasii baasee akka wal lolu abbaan qabeenyaatii fi hojjettoonni isaa akka wal lolu kanan nama geessaa hojjetaa namni silaa hojjetus hin taa'u. Galtee maaliif jiru waan jirudha waan ta'eef. Kanaafuu sirni kun baduunsaa waan hin oolamne namni yaada dila kan dhiyeessaa jiru eenyu? Namicha Kaarli Maarkizim jedhamu. Inni kun maal tarkaanfachiise yaadni isaa? Inni hundinuu mootummaan akka hoogganu akkamitti akka gurguramu hunda mootummaan akka hoogganu ja'a jechuudha. Kanaafuu laal haala jechuudha namichi kun Kaarli Maarkizimii fi Frederick Ingiliis jedhamu Ingiliis jechuudha. Kanaafuu hongaa barnoonni keenya histirii barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa fatanamuudhaaf deemanii partiiwwaniin kana fakkaataa namoonni hangammaa laaltan akka sirriitti irraa fayyadamtan aamshuur abdii guddaa irraa qaba. Kanaafuu sabiskiraayibii jennisanis godhaadha. Waan silaa kuu haasoynu haasawuu keessatti waan kana sirreessii bakka sanatti dhungallee waan silaa jechuu barbaadanis jalatti barreessaadha. Kanaafuu viidiyoon keenya kana fakkaataa nagaatti jechuudha.